asumaanuu jechuun gammada baga rabbisi gammachiise anilleen gammadeetiin jira bakka san bakka isin naayimte bakka isin naawwasabte san beekatiin jira dhaqee jechuun kan hin jechuun hangaatu wajjin hani jechuun walii isin garsiisu taati inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan ta'e ta'onnee rafaate bakkuma isin jirtanitti isin hageessa jecha arrammoo jechuun maaliin bal'oo nu deebi'ee alhamdulillahi rabbil aalamiin mana isaa keessatti illee deebi'ee hunoo keesseera. Gammachuudhaan nu deebi'een jechuun keessan gaa hin oolamu gammachuun deemne fulbanaan deemne alhamdulillahi rabbil aalamiin gooytaa galanni haa ga'u fayyinees alhamdulillahi waan gartee abdii gartee warri gartee siirii warri gartuun waa dalaguu warri jechuun falfalaan jechuun waan adda addaan deemu kun jechuun waan gartee mana keenya balleessee mana keenya keessaa nu baasee jechuun alaa fi mana jechuun nu dugusee jechuun qabeenyaaf waa hundaa'u egaa akka malee nu godhe jechuun alhamdulillahi rabbil aalamiin namni fayyaa qabu qabeenyaaf sin harkata sanuma asitti ammoo waan siirii fi kanaan jechuun manallee jechuun falfalanii alallee jechuun balleessanii akka namni ittiin dhiyaanne akka namni mana seenne waan godhasan hunda alhamdulillahi keessaa baanee jirra waan san hunda sheekaa wajjin najjaas wajjin tolchinee jirra hedduu takka haa galatoomanii jaa daawwattoota keenya jechuun dhugumatti isinillee naaf yaaddanii hedduu takka jechuun galatoomaadha. Sheekaa fi jechuun najjaas illee naa galatoomanii alhamdulillahi rabbil aalamiin fayyaadhaan nagayaan mana keenya keessa deebinee jechuun arra kunoo akkanatti mana keenya keessa taa'ee jechuun dubbachuun kuni isin viidiyoo tuna maruun kuni waan bareeda jeetii yaada alhamdulillahi isinillee hedduu takka gammaddanii anillee hedduu takka gammada akka gammaddan gaa jechuun abdiin qaba firraayii asumaanuu gaa maaliif deeme jechuun keessan oloo ballooni hangaatuun gaa akkuma jechuun nus baaftee jechuun baaris naas ta'es mana kana keessa jechuun abdii fa'aa wajjin as turanii jechuun as keessaa jechuun nu rajjaasiftee nu baasisiftee jechuun kaa ififillee baasisetti alhamdulillahi rabbil aalamiin bakka isin dheessatti jechuun bakka san himuu diddeeti jechuun hedduu takka jechuun telefoonillee bakka san sibira dhufnee sifuunallee naaf baarallee hedduu takka diddee jirti garuu arra waan gammachuutiin isin dhageessuu deema maaliif telefoon akkumaan itti dheen bal'oo hedduu takka jechuun na kadhattee jirta hedduu takka jechuun na dhoof jirta hedduu takka dararamu jirta na harkoo guyyaa fi bakka kanaatiin jirattee jechuun natti himtee jirti asumaanuu jechuun gammada baga rabbisi gammachiise anilleen gammadeetiin jira bakka san bakka isin naayimte bakka isin naawwasabte san beekatiin jira dhaqee jechuun kan hin jechuun hangaatu wajjin hani jechuun walii isin garsiisu Allah jechuun jalqabarraa hanga xumuraatti jechuun viidiyoo teenya tana nu wajjin turan afeerraa teenya har'a jechuun gammachuu tanaan isin dhageessu deemu maaliif michoon san hedduu takka jechuun nu daleeyte hedduu takka jechuun goota dhugumaan leenca anne nama leenca jechuun akka furmaatiidha michoo hanii saniin harkee maashaallah maaliif leenci lama ta'e jechuun dhalaa keessa nu mul'atee jira takka intalaa tiyya furmaata isinuu ni beetanii waan isin keessattuu kan hunda seen kan hundallee jechuun asirratti naasa'u rakkoo adda addaa keessaa waan jiraniif haruma keessaatiin jechuun inshaallah jechuun nama tokko wajjin haasa'u jira asirratti haasa'uun hin barbaachisu hani irra bakka isin jettu dhaqeetiin isin galsisee isin haasofsisee waan fiidoo maruu diddeef waan dhokotteef kana maaliif sodaattaa hin sodaatiin as bahi nu qabdaa jeetiin gara gartee mana kiyyaa kanallee kara boodaatti jechuun fiduun ni oolamu maaliif hedduu takka waan na bira dhaabbattee jechuun waan na daleeteef anillee jechuun bira dhaabbee jechuun isiisan jechuun bakka sana laa fuudhee jechuun mana kiyya kana fidee nagee buuseef jechuun manni kun gaa jechuun waan jechuun quraana rabbiitiin jechuun dawaadhaan hidhamee jiruuf jechuun irra namni siirii godhuu fi wanni adda addaa jechuun wanni falfalaan deemu mana kiyya kana itti sidaachuu itti seenu waan hin dandeenyeef bakka sana laa fuudhee mana kiyya kana fidee jechuun nagaan jechuun akka isin teessuun godhaa akka isin osoo taanne nama jechuun galata see olee daftee galata ooluun dirqama isin tun intaqalaati namni akkasitti dura dhaabbatee nu baasisan hedduu akka isinuu irraa gammadaniiti hani jabaadhu bal'uma san nu baasettanii isinillee akkasumatti jabaattee jechuun anas baaftee baaris baaftee nama hedduu gaa bakka gartee anillee itti hidhamee jechuun akkasitti jechuun miilmi adda addaatii fi summii adda addaatiin na waraananii akka malee na godhansa irra nama haanillee jechuun hedduu yaaftee hedduun dubbanne maaliif jechuun yoon kana hundaa dubbadde nan dhiisan waan jettu irraa ammammaa telefoonaa jechuun ogguun dochaasa'u barballo waa isii qofa miti siifi baar qofa miti nama hedduu jira bakka sanallee nama hedduudhaan bar halkan achi facaasee jechuun achi agaasee jettee tanatti himtee hedduu takka haa galatamtu hedduu takka jechuun umrii rabbiin waa dheeressu nama akkanaa kana gaariidha nama akkanaa kana heddumachuun bareedaadha warra siiriin deemu kana warra shirkiin deemu kana as keessaa inshaallah jechuun ni dhabamsiifnaa du'aa teessaniin nu bira dhaabbaan afeerraa teenya daawwattoota keenya jechuun irra gammachuu fiidoo tan jechuun akkuma gartee itti dhuftaniin laayik sheer godhuu hin dagatinaadha maaliif hani waan namni harkuu fadhu namnummaan hani harkuu fadhu fiidoo tan jechuun sheer laayik godhuun hin dagatinaadha hani immoo isin garsiisuun yeroo lamu jechuun waa hedduutu jira waan isin hin himini
wanni hedduun dhugumatti jechuun mana kiyya kana akka agartee itti qulqulleessina dhugumatti rabbii tokkochaa beeka. Fiidoo hanga tokko jechuun isinii marree gallakkifnee jira. Fiidoon hedduun gadi lakkisin hedduutu jira. Maaliif wanni gadi jechuun nama sodaachifteenneeti dhiifnee waan hedduu takka jechuun waan miika gurraachatti hidhanii keessa jechuun waan foon fakkaatu waan adda addaa argatte aboo jechuun dhugumatti jechuun wanni isaanii waa hedduu nama sodaachisaati. Sheekni gaa akkasii guuree najjaaswaan jechuun fuudhee tarame jechuun lafallee dhahee dhugumatti wanni waan rakkoodha. Namni waan akkanaa dalagu irraa if eeguun bareedaadha. Rabbiin irraa isin haa eegu. Waan akkanaa gartee shirkii waan akkanaa hojjetu kanallee jechuun rabbiin irraa dhaabuun jaa rabbumaatu jabaadha. Waa hundaa olitti rabbii jira. Rabbiin tokkicha jechuun warra gartee shirkii fi siirii fi waan adda addaatiin deemee nama fi jechuun maraachee nama fi akka malee godhee nama fi jechuun rakkisee kaan biitana keessaa baasee kaan jechuun maraachee akkanaan jiru kana keessaa rabbi jechuun waan kanarraa jechuun namni Oromoo kun hundi tokko jechuu rabbi isin barsiisu. Ani wanni nama akka kiyyaatti isin dhaamu sila waan kana dhiiftanii gara nagaa gara gartee rabbiin fedhutti salaata keessan ibaadaa keessan qabaattanii imaana keessan jechuun rabbiin isiniif kanna goraa keessan jechuun carraaqqattanii jechuun yoo funaannattan irra wayyaadha malee asii siirii nama qotanii achi waan nama qotanii maallaqa baratanii maallaqni isa nyaachuun maallaqni isa isinuu nyaata malee wanta akkasii hin godhu. Obboleeyyan keessan jechuun akkas godhuun karaa biraatiin wanni kun rakkoodha irraa if eegan isiniin jaati. Hedduu takka namni Oromoo as keessatti wanni warra rakkoo jiru baqateetu biyyarraa bahee jira. Namni eega baqatee biyyarraa bahee jechuun wal jaalatee jechuun wal kunuunsee tan qabne wal bira dhaabbatee tan qabuunis wal dhaabbatee tan qabnes jechuun walii barbaadee waliin itti yaaduun silaa wal maratanii jechuun kar tokko sossoo'uun silaa irra bareedaadha. Mariin osoo keessa jirtu osoo waliin mariin jechuun wal maraachuun kuni walii hinaafuun kuni silaa waan bareedaa mi ture. Waliinaa fuudhiisa yoo namni gartee harkate nama kanaaf gammada maashaallah irraa jaa maaliif namni kun maal harkata jechuuf nama kanatti siirii gootanii namni gariin makiina qabanii siira nama godhan namni gariin jechuun maaliif jechuun jaartiin isaa bareedu jedhanii siira nama godhan namni gariin maaliif jechuun jiruun turutti balatte jedhanii siira nama godhan warreen jechuun akkana nama godhu kun warreen jechuun bar rabbi irraa dhawame ilma namarraa jedhee dhawame hisaaba namarraa achi bahe ifumaafuu maraata jeetii jaataa beekadhu waa namaa miti namni kanaa kun silaa jechuun hedduu ifeege namni fi horkate gammatuun namni jechuun yoo waan adda addaa jechuun qabate jechuun gammadee jechuun bu'aan kan qabu naafni jechuutu irra bareedara malee siirii itti godhee takka hoo qabeenya zarafee qabeenya isaa nyaatee amma hedduu qabeenya kiyya jechuun mana kana keessaa jechuun hedduu balleessanii jiran hedduu nyaatanii jiran intalti caaftuun sanii fi abdii dhugumatti wanni kuni hedduu takka maaliif wanni qotillee kutte maaliif bal'oo dubbatta takka maaliif waan kana haaftallee jechuun warri ijoollee warri hin jennellee ni jira garuu qabeenyi kun jechuun namni hundinuu jechuun nama fiitiin guddifata. Kan namni nyaatu jechuun qopheessan jiru jechuun jechuun sanum daawwa jechuun haa nyaadhamu eeguma lubbuutiin nyaan baane lubbuutiin nyaatu darani malee qabeenya jechuun namaaf fida rakkoon qabu namni fayyaa qabu waan fare fida alhamdulillah rabbil alamin arra jechuun fayyaa qabna rabbiin umriin waa dheessu nageen nutti haa ta'u isinillee nagaa rabbi isinitti haa ta'u daawwattoota keenya jechuun umrii rabbi isin haa dheessu tan qabne isin jechuun rabbi isin haa kennu rabbumatti afanna rabbumatti kadhanna du'aa'ii walii goona eegaa asumaanoo daawwattoota keenya jechuun haasawallee isinitti dheeradhu deemeetiin ta'a. Hani sallaalee jechuun ani isin garsiisa inshallah jechuun hanga gartee isin garsiisutti qaba.